Zikoomoo Afrikaan Awwaardii jechaan awwaardii yookaan immoo isteejii guddaadha. Isteejii akka Afrikaatti miti biyyoota 56 yoo qophaa'eyyuu Eeshiyaa irraa Yuuroop irraa namoonni nomineetir ta'anii illee gara sana dhufanii jiru. Biyyoota akka Niizerlaand deebi'ee Hindiyaa irraa Eeshiyaa keessa gaafa laale biyyoota lammii biraallee dabalateera. Isaan kana keessatti immoo dargaggoo bara 2025 Zikoomoo Afrikaan Awwaardii moodela isa tokkoffaa ta'ee badhaafamuun koo akkuma uummanni baay'een beekudha. Inni kun immoo waan abjuu natti fakkaatedha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee waan dinqii namatti fakkaata. Garuu rabbiif immoo salphaadha. Wanti hin danda'amne sun rabbiif immoo danda'ameetoo turtiiwwan sun keessatti fiigicha baay'ee jira, wantoota baay'ee jira, ulaagaa baay'ee jira. Dorgommiiwwan sunillee namoota jajjaboodhaan ture. Even akka Itoophiyaatti yoo fudhanne namoota ciccimoodha kan ittiin dorgomaa ture. Miss Turizimii Afrikaa kan taate akka addunyaatti kan turte. An akka Aseet Darajee faallee keessa turanii, an akka Moodel Eleriyaanaa faa keessa turanii. Itoophiyaadhumarraallee anna wajjin dorgomaa turan naannoo namoota 3ti. Isaan kana keessaa immoo kaatagorii sun keessa turaniiru isaanii fi lammiiwwan biyya Ugaandaa, Taanzaaniyaa biyyoota garaagaraatiin wal dabalateetoo biyyoota baay'ee keessa ture. Isaan kana keessatti gaafa hin jalqabatte seenu nam milkaa'eetoo yaanne, nam waadhadheellee yaanne. Garuu uummanni keenya saba bal'aa ta'e akkuma jiru filannoo harkaati akkuma beekamu deebi'eetoo piroosisii waan laalan hin qabu. Isaan kana keessatti garuu deemsa keessa dursaadhaan baay'ee deemaa turre. Yeroo tokko immoo gidduutti nu harka gatanii turanii haalonni nu kuffisan turaniiru. Hirmaannaa obboleeyyan koo hiriyoota koo baay'ee qaqqaaliirraan kan ka'e gara milkaa'inaatti deebineetoo kunoo har'ammoo maqaa biyya keenyaa, maqaa naannoo keenyaa akka Afrikaa irratti ol qabneerra. Inni kun immoo anaaf milkaa'ina koo isa jalqabaati malee isa xumuraa miti. Anaaf jalqabadha. Nama umurii baay'ee dargaggoo daa'ima umurii xiqqaadha. Awwaardii sun keessatti illee dargaggoo umurii xiqqaa ta'e tanan kanan dhiyaadhee deebi'ee tollee milkaa'inni kun anaaf immoo isa jalqabaati. Deemsi immoo gara fuulduraatti akka addunyaatti ittan deema. Wantoota narraa fooyyessuun jiraatan hin jira. Wantoota baay'eedha kanan fooyyessuu barbaadu. Isaan kana hundumaa sirreesseetoo maqaa biyya koo namoota gurguddoo akka addunyaatti dhiibbaa uumaan namoota moodeloota ta'an keessa galuudhaaf wanti nama duubatti deebisuun jiru. Inni dura rabbumaan of fuuldura buusuudha. Milkaa'inni koo isa kanan jechuu barbaada.